Namni yeroo baay'ee gaaffii gaafatu qaba waa'ee kanarratti. Yeruma paartileen kun jiran iyyuu oduu biltsiginnaan odeessitutu jira. Amma paartiin Oromoo qopheedhaayii biyya yoo filannoon filatame amma biyya bulchuudhaaf jedhu. Abiyyillee biyya inni bulcheetti ilaalame. Abiyyillee biyya mootummaa ta'etti Waaqayyo sitti agarsiisu. Abiyyillee biyya mootummaa jedhamettitu Profeesar Mararaa faan Daawud Ibsaa faanii biyya bulchuu hin danda'anii jettee kaadireen biltsiginnaa soofte. Biyya itti Abiyyi takkaa namni balbala mana barumsaatiin ba'ee hin beekne tokko biyya itti inni mootummaa jedhame tokkotti siin jechuu kooti. Elaa ituma jiraatanii iyyuu biyya kana bulchuu hin danda'anii jettee biltsiginnaa. Jechuudha hidhamanii rukutee yeruma isaan ala jiran sana iyyuu yoo maali akkamittiin itu biyya bulchu qophii maalii qabu jedhu. Amma kaadireen isaanii yeroo baay'ee gadi baatee waan seenaa haasa'u meerra sagantaan siyaasa keessaniifaa jetti. Ijoollee xixiqqoo tokko Profeesar Mararaa kanii waa'ee saayinsii siyaasaa waa'ee rakkoo biyya sanaa macaafamee barreessee kan maxxansiise ijoollee reefuu biddeena biraa nyaachuudha jettee haasoftu faatu sagantaan siyaasaa keessa meerra jettee fa'aa haasofti bara. Adda bilisummaa Oromoo kanii rakkoo Oromoo keessaa dhalatee waggaa 50 ol siyaasa biyya sanaa akka biddeeniitti nyaatee kan harkaa qabuunitu sagantaan siyaasaa meerree jettee haasofti bara ijoolleen bilisiginnaa. Amma mootummaa ta'uu hin dandeessanii yoo jedhame maaliif hidhee amma Jawaarii maa hidhee Baqqalaa maa hidhee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo maa hidhee hooggantoota KFO maaliif hidhee mootummaan harkaa fudhatuudha wanti biraan jira jarri kuni mootummaa Waaqayyoo irratti wal lolaa jiru miti yookaan immoo biyya Waaqaa irratti tudhannee wayitaana irratti miti kan wal lolaa jiran dhiddeen kan dhalate jechuudha barcumattii kana harkaa fudhattuudha qophee akka isaan qaban nu caalaa biltsiginnaatu beekaasin jechuukooti biyya tarakkabuudhaa fi paartileen Oromoo humna ga'aa akka qaban muuxannoo ga'aa akka qaban nu caalaa biltsiginnaatu beekaasin jechuudha. Amma garuu paartileen Oromoo hin jiranii kanaafooree kan jedhuttiin sii dhufuudhaaf jedhaan. Paartileen Oromoo hin jiran hojiirra hin jiran caasaan isaanii diigameera waajjirri isaanii cufameera hojiirra hin jiran. Oromooni jaarmiyaa qaba qophaa'aa kan biyya fuudhee geggeeffachuu danda'u qaba. Ila mootummaan hin jiru erga jedhee booddee uummanni mootummaa mataa isaatii immoo dhaabbachuu danda'uutu irra jiraata. Waan irra dhaabbatee mootummaa dhaabbatu qaba uummati Oromoo qabeenya guddaadha qaba uummanni Oromoo. Qabeenyi kun immoo beektonni warri Oromoollee hin taane kan biyya sana qoratan qabeenyi Oromoon qabu kun Oromoo bira darbee gaafa Afrikaa duwwaatu hin ta'in kaaba bahaa Afrikaadhaan walitti qabuu hin danda'a. Sirni Oromoon qabu kan jedhutu qabu. Amma isa kana keessa gadi fageessee siyaasa'uudhaaf yeroon hin jiru Oromoon garuu qabeenya qabaasin jechuudha. Itti mootummaa dhaabbatu. Mootummaan hin jiru gaafa jedhu tokkoffaa waajjira gandaa sana tarka butura raata Oromoon fudhachuu tura raata. Ila amma waa'ee humnaa miti kan haasa'aa jiru waa'ee seeraa haasa'aa irra laatas fa'i. Seeratu hojiidhaa ala godhee jira kan. Mootummaan hojiidhaa alaa yeroon isaa irra darbeeraa shaaggateeraa kan jedhee waan nuyi morminuuf miti beeku. Seeratu seeruma biyya sanaa heeratu hojiidhaa ala isaan godhee jechuudha. Kanaaf uummanni mootummaan qabu. Mootummaan immoo ijaarrachuudhaaf humna isaa qabeenya isaa qabaasiin jechaa jira. Tokkoffaa maalidha wanti Oromoon qabu? Wanti Oromoon ofirraa qabu gadaadhaa fi abbootii gadaati. Kan Oromoon hundumtuu kabaju tokko abbootii gadaati. Abbootiin gadaadhaa itti gaafatamummaa qabu. Ammas irra deebi'ee tan dubbadha. Itti gaafatamummaa guddaatu irra jira. Bulchiinsa kan gandaa, kan aanaa, kan godinaa, kan naannoo ijaaruudhaaf tokkoffaa bakka bu'oota uummata Oromooti jarri kun yeroo emerjensii duwwaatti, yeroo rakkinaa duwwaatti tun ta'in yoomiyyuu uummata Oromoo bakka bu'uudhaaf hin danda'u jarri kun. Kanaaf itti gaafatamummaa qabu siin jechuudha. Abbootii gadaa dargaggoon didee lafa dhaquun qabu. Abbootii gadaa namni didu, namni hin kabajne Oromoo keessa hin jiru. Sirna isaati waan ta'eef qaroomina Oromoon uumee ittiin addunyaatti of beeksisedha. Sirni gadaadha. Kanaaf caasaa bulchiinsaa to'achuudhaaf abbootiin gadaa itti gaafatamummaa qabu. Garuu qophaa isaanii miti. Jaarsoliin biyyaa jiru. Jaarsoliin biyyaa kan uummata biratti fudhatama qaban jiru. Kan uummanni isaan dhaga'u, kan uummanni